odeeffannoo maddeen alaatii qabadheettan darba kilaba Leicester City arganna. Kilabiin Leicester City Sara ol aanaadhaaf saaxilamee gurgurtaaf dhiyaatee jira. Waggoota 10 dura shaampiyoonii Premier League England ture bara 2025 kilabni Leicester City jechuudha. Amma paawundii miliyoona 200tti gurguramuudhaaf akka ta'edha. Leicester City waggoota 16 darbaniif garee Thailand garee abbootii qabeenya Thailand King Power Internationalin bitamee ture. Amma garuu waggoota dheeraan booda abbaa qabeenya biraatti gurguramuudhaaf akka dhiyaatedha. BBC'n kan gabaase baankiin investment America beekamaan City Group gurgurtaa kanaaf kan gargaaru sanada odeeffannoo fuula 8 qabu qopheessu. Gabaasni kun ni addeessaa sanada gurgurtaa project line up jedhu keessatti gareen dubartoota Leicester City akkasuma King Power Stadium kilabicha kan daawwattoota 32,000 qabachuu danda'u. Wirtuun leenjii ammayyaa Seagrave kan gatiin isaa paawundi miliyoona 121 tilmaamamu akkasuma kilabiin Belgium Leuven kan Leicester City abbaa qabeenya ol fakkaatan akka bitamanidha kan bitamuudhaaf jedhanidha kan gabaafame. Sanadicha keessatti Leicester City bara 2016 waancaa Premier League England akka fudhatte caqafamee jira. Akkasuma waggaa 5 booda waancaa FA England mo'achuu isaas bal'inaan ka'eetti jira. Haa ta'u malee kilabichi waggoota darban keessa Premier League'dha gara Championship'itti achiis gara liigii tokkoffaatti gadi siqaachuun isaa achi keessatti hin eeramne. Gama biraatiin egaa Leicester City bara kana bara 2026 keessa jechuudha paawundi miliyoona 97 ol akka baasuu danda'udha gatiin isaa kan bara kana. Akka walii galaatitti garuu gatiin kilaba kana paawundi miliyoona 200 akka ta'udha kan gabaafame. Kasaaraan mallaqaa guddaan kilabicha mudate. Egaa kilabicha amma gara liigii tokkoffaatti akka buutaa isee jira. Leicester Cityn kilaboota jajjaboo Premier League England keessatti argaa turree fi morkattoota jajjaboo turan keessaa tokkodha. Ta'us garuu ammatti kisaaraan olaanaan isa mudate kilabichi gurgurtaaf dhiyaachuu isaatti kan gabaafame. Abbaan qabeenya kilaba Leicester City bara 2010 irraa kaasuudhaan garee kana abbaa qabeenyummaatiin dursaa jiran yeroos paawundi miliyoona 35 kan bitani. Bara 2019 balaa helikoophteraatiin lubbuun isaanii darbuun ni yaadatama. Amma garee sana jala jira kallattiidhaan kan gurgurus isaan ta'uu isaati kan namatti mul'isu jechuudha. Odeeffannoo jijjiirraatiin Hull City argana. Kilabiin Championship irraa gara Premier League'itti guddate Hull Cityn jijjiirraa taphattoota irratti hirmaachaatii jira. Hull Cityn akka ooftan jedhatti bara dorgommii dhufu gara Championship'itti gad deebi'a jedha. Amma garuu taphattoota danuuta mallatteessifachaati kan jiru. Kilabiin kun lammii Senegal taphataa ganna 20 Novel Mendin Rayo Vallecano irraa mallatteessifatee jira. Gatiin taphataa kana ifatti beekamu baatus garuu naannoo paawundi miliyoona 20 oliitiin akka mallatteessifateedha kan gabaafame. Taphataan ganna 21 kun egaa ga'umsa gaarii Rayo Vallecano keessatti mul'iseen amma gara Premier League England dhufuu danda'ee jira. Gara Premier League'itti dhufuun abdii fi hawwii koo ture. Abjuu koo milkeessee jira. Baay'een gammadee jechuudhaan kan dubbate Novel Mendin lammiin Senegal kun jechuudha. Egaa taphataan kun naannoo paawundi miliyoona 22 tilmaamuudha kan mallatteesse. Kun ammoo gatii riikoordii jijjiirraa kilaba Hull City ta'uu isaati Sky Sport kan gabaase. Enzo Fernandez wal qabatee gatii taphataa kana naannoo euro miliyoona 100 fi miliyoona 40 ta'uu isaa Chelsea'n gabaasee jira. Ta'uu baannaan garuu taphataan kun achuma Stamford Bridge inni tura jedhameeti jira. Gatii Chelsea'n dhiyeesseef yookiin gatii Chelsea'n kaa'e kana Manchester Cityn kennuu fi yookiin tole jechuu dhabuu danda'a jedhamee jira. Ta'us garuu har'a galgala hamma sa'aatii 12tti Manchester Cityn Enzo Fernandez fudhachuu fi dhiisuu isaa ni beeksisaa fi kan eegamu. Taphataan kun Enzo Fernandez taphattoota sarara duratti Premier League Englandin ga'umsa fooyyee mul'isan keessattuu yeroo Enzo Marescan leenjisaa Chelsea turanitti taphataa kana sirnaan beeku. Leenjisaan amma kilaba Manchester City Enzo Marescan kanaaf taphataa kana gara Itaar fiduudhaaf wanti isaan barbaadaniifis kanumaaf akka ta'edha kan himamaatii jiru. Ta'us garuu Manchester Cityn taphataa kana euro miliyoona 100 miliyoona 40 baasee mallatteessifachuun yookiin fudhachuun isaa shakkii ta'uu isaati kan himamaatii jiru. Rodri gurgurree ammallee Barcelonaan Rodri fudhachuudhaaf gaafii dhiyeesse. Akkasuma waliin dubbachaa jiru Manchester City fi Barcelonaan gatii irratti waliin hin galle. Kanaaf Rodri gurgure taanaan Enzo Fernandez ni fudhata. Ta'us garuu maddeen akka
akka jedhanitti yoo ta'e Manchester Cityn jijjiirraa Rodri fi Enzo Fernandez wanti walitti fidu hin jiru. Enzo Fernandez Rodriin gurgurames gurguramuu baates Enzo Marescan leensaan kilaba Manchester City waan barbaadaniif gara Itaada fudhachuu ni barbaada jedhameeti jira. Manchester City dha wal qabatee kontraata Jeremy Doku dheeressee jira. Jeremy Doku taphataa Premier League England saffisa olaanaan beekamuudha. Taphattoota garee faallaa boqonnaa dhoowwuudhaan taphataa beeknuudha. Jeremy Doku amma ganna 24 irratti argama. Kontraata waggaa 5 dabalata City keessa isa tursiisuu dheeressee amma bara 2031tti Manchester City waliin kan turu ni ta'a. Dokuun erga mallattoo isaa kaayetiin booda baay'een gammadee natti amananii kontraata waggaa 5 naaf kennuun akkaan of kennee waa hedduu garee kana waliin milkeessuuf na gargaara jechuudhaan kan dubbate amma boodas waancaa hedduu injifachuun barbaada jedhee jira. Lammiin Belgium Jeremy Dokuun egaa isaan dabalataa isaan dura jechuudha. Kilabni Manchester City Phil Foden, Joshko Gvardiol fi Abdul Qadir Kosanov kontraata isaanii dheeressuun ni beekama. Amma immoo Jeremy Doku kontraata kilabicha waliin qabu dheeressuu isaati kan gabaafame. Manchester Cityn Tierney Reinders gurguruudhaaf waliigalee jira. Tierney Reinders kilaba Saudi Arabia Al Qadisiyaadha kan bitu. Lammii Netherland Tierney Reinders kilaba Manchester City keessatti akka eegameen ifee mul'achuu hin dandeenye. Manchester Cityn naannoo euro miliyoona 61tti ni gurgurata jedhameeti jira. Egaa kun mallaqa guddaadha. Gurgurtaa kanaan jijjiirraa armaan olitti kaase kan Enzo Fernandez dabalatee xumurachuudhaaf carraa bal'aa kan qabu ta'uu isaati kan namatti mul'isu kilabni Manchester City. Egaa Manchester Cityn Tierney Reinders paawundii miliyoona 46.5 kilaba Xaaliyaan yookiin kilaba Chelsea Milan irraa mallatteeffachuun ni yaadatama. Kontraata waggaa 4 isaa fi Manchester City waliin ta'us garuu Tierney Reinders amma gara Al Qadisiyaa imaluudhaaf akka waliigalee kan gabaafame. Paris Saint-Germain Ferran Torres Barcelona irraa fudhachuudhaaf waliigalee jira. Kilabni France Champions Super Cup yookiin waancaa kilaboota mo'amtoota kilaboota Awurooppaa Paris Saint-Germain taphataa sarara fuulduraa garee biyyaalessaa Spain fi kilaba Barcelona kan ture Ferran Torres mallatteeffatee jira. Taphataan kun kana dura kilaba Manchester City keessatti ni beekna. Gara Barcelona erga deemes taphataa murteessaadha. Keessattuu jijjiiramee seenee jijjiirama inni ni beekama. Waancaa addunyaa bara kana irratti Spain yoo injifattu goolii injifannoo kan galche Ferran Torres amma qubannaan isaa kilaba Paris Saint-Germain ta'uudhaaf akka dhiyaateedha. Jijjiirraa taphataa kanaatiif naannoo euro miliyoona 50 Paris Saint-Germain Barcelonaadhaaf ni kaffala jedhamee jira. Barcelonaan garuu taphataa kana yeroo Manchester City irraa bitu naannoo euro miliyoona 65tiin kan bite. Naannoo euro miliyoona 15 kasaaruudhaan miliyoona 50 Paris Saint-Germainiif gurguruudhaaf akka waliigaleedha kan gabaafame. Odeeffannoo Kobraatiin Erling Braut Haaland arganna. Milkaa'ina ajaa'ibsiisoo dabarseef galmee raajii addunyaatiin beekamtee argatee jira. Erling Braut Haaland milkaa'ina ajaa'ibsiisoo bara dorgommii darbee dhandhamee hordofuudhaan Guinness World Records beekamtiif badhaasa kennuu fi beeksisee jira. Bara dorgommii 2067 eegaluudhaaf yeroo jedhutti beekamtii fi badhaasni kun Erling Braut Haalandiif kan kenname. Riikordiiwwan hedduu galmeessee jira. Taphataan kun waancaa Nations League irratti gooliiwwan 19 galchee jira. Sanaan ala waancaa addunyaa irratti hirmaannaa isaa jalqabaatiin goolii danuu galchuu danda'ee jira. Premier League England keessatti taphoota 111 qofa taphate gooliiwwan 100 galchuudhaan tapha muraasaan taphataa goolii hedduu galchuudhaan taphataa jalqabaa ta'uun isaa ni beekama. Kana malees waqtii dorgommii Premier League England tokko keessatti galchiiwwan 36 lakkoofsuudhaan taphataa jalqabaati. Tapha Champions League Awurooppaa keessatti tapha tokko qofaan goolii 3 galchuudhaan riikordii Lionel Messi fi Luis Adriano qoddatee jira. Walumaa gala bara dorgommii darbee turtii miidhagaa fi milkaa'ina inni dabarseef Erling Braut Haalandiif jechuudha. Galmeen guddichi raajii addunyaa Guinness World Records beekamtii kenneefii jira. Erling Braut Haaland taphataa sarara fuulduraa kilaba Manchester City fi garee biyyaalessaa Norweetiin. Odeeffannoo xumuraatiin Omar Artan arganna. Abbaa murtee lammii Soomaaliyaa. Omar Artan abbaa murtee lammii Soomaaliyaa tapha xumuraa waancaa mo'amtoota kilaboota Awurooppaa dursuun isaanii ni beekama. Abbaa murtee lammii Soomaaliyaa Omar Artan carraa waldaan kubbaa miilaa Awurooppaa UEFA'n isaaniif kenneef galateeffatanii jiru. Omar Artan yeroo waancaa addunyaa Ameerikaa akka hin seenneef dhorkamuun isaanii yaadatama.
dengadda ammoo waancaa mo'amtoota kilaboota Awurooppaa kan Paris Saint-Germain fi Aston Villa dursuun isaanii ni beekamu. Artan ga tapha sana erga dursaniiti booda yaada kennaniin UEFA'n gamtaan kubbaa miilaa Awurooppaa nan galateeffadha. Jireenya koo gara jireenya fooyya'aatti na jijjiiranii jiru jechuudhaan kan dubbatanii akkasumas kun waancaa addunyaa kooti jechuudhaanis ga tapha sana dursuu isaaniitti akka gammadan kaasanii jiru. Omar Artan abbaa murtee lammii Soomaaliyaa, abbaa murtee cimaa Afrikaa, abbaa murtee ganna 34ti. Egaa dhimma siyaasaa Ameerikaa keessa jiru wal qabatee gara Ameerikaa akka hin deemne dhorkamuun akka hin seene dhorkamuun isaanii kan yaadatamudha. Seenaa ispoortii addunyaa keessatti gurgurtaan qaaliin geggeeffameeti jira. Kubbaa kaachoo keessatti kilabni Los Angeles Lakers jedhamu kilaba beekamaa Ameerikaati. Kubbaa kaachootiin Ameerikaa keessatti kilaboota beekaman keessaa gurgurtaa qaalii kilaboota addunyaa kan ta'e naannoo paawundii biliyoona 12.5tiin gurguramuudhaaf akka dhiyaateedha kan ibsame. Gurgurtaa kana abbaan qabeenyaa Josh Kushner kan geggeessan yookiin kan bitan ta'uu isaaniiti kan gabaafame. Egaa kun seenaa kubbaa ispoortii addunyaa keessatti akkuma waliigalaatittuu gurgurtaa qaalii yookiin kilaba gatii qaaliidhaan gurgurame kan isa taasisuun itti kilabni kun yeroo 17 shaampiyoonii NBA ta'uu dandeetti jira. Boston Celtics kilaba jedhamutti aanuudhaan kilaba NBA'dhaan milkaa'ina olaanaa argateedha. Amma Los Angeles Lakers jechuudha paawundii biliyoona 12.5 gurguramuudhaaf akka ta'eedha kan gabaafame. Yaadnis nu barreessitan danuudha. Muraasa keessan maqaa yaamuudhaaf Zadin Abshiroo Wallagga Bahaa Bona Yabboshee irraa isin hordofaa jirra. Qophiin keessan bayeessa jedhee jira. Kam jirtu yaa warra OBN Tolosaa waliin jedhama. Shawaa Lixaa naannoo ganda Biiloo Abboraatti maamila keessan ta'uun barbaada jedhee simannee jirra. Nuuf barreesse Abdoo Miftaa'u Jimmaa Aanaa Umubayyamarraa innis nuuf barreessee jira. Zubeer Abbaa Giddi Jimma irraatti kan nuuf barreesse. Arsenaal wal qabatee wanti haaraan hin jiru. Boonsan Wallagga Lixaanaa Gullisoo irraatti kan nuuf barreesse. Shambal Turii jedhee maqaasa akkasii barreesse. Yoondoo Gorubaadha Wallagga Bahaa irraatti kan nuuf barreesse. Innis isin hordofaa jirra jabaadha jedhee argataa geetahuun godina Wallagga Lixaa Laaloo Assaabiirraa Anwaar Balaachoo godina Ilaa Baaboor irraa jechuudhaan kan nuuf barreesse. Abdurrahmaan Wayyuu Arsii Lixaana Kokkosaa irraa isin hordofaa jirra jabaadha. Premier League England yoom eegala jedhee Premier League England torbee har'aati kan eegalu. Liigiin jaalatamaan addunyaa kana tapha Arsenal fi Coventry Cityin taphataniin kan eegalu. Coventry'n kilaba taphataa duraanii kilaba Chelsea Frank Lampard leenjuudha barana championship irraa gara Premier Leaguetti makame. Arsenal ammoo shaampiyoonii Premier League England. Coventry'nis shaampiyoonii championship England. Morkii shaampiyoononni Premier League fi championship taasisaniin kan eegalu ni ta'a. Kun Premier League England bara kana kan adda taasisu ta'uu isaati kan namatti mul'isu. Walumaa galatti yaada keessanii fundi keessan ulfaadhaa isin jecha odeeffannoo ispoortii ganama kanaaf qabadhe nan xumura. Qophiilee OBN waliin yeroo gaarii qabaadha.